رحمة الله سناني نملكسي دنيا ديني دقايا أمتا نبي رحمته نمو ملكي بربادا نسر ديني جالتا قرو جلقم ندبي وفتر رزو قابتا عدد ويكنون دوين من أرقدا بركاتو قدانا نسري نور فقاتا ديني نرقات سلفتان وفك جباناني رحمة الله سناني نملك الدنيا ديني رحمتك دمان قمنا سكدن بينوكني رحمة الله سناني نملك الدنيا ديني أمتا ست جلت وجنن خسارني رحمة الله كنكدني نملك الدنيا ديني ربنا ولا تجعلنا مال قوم الهالكين رحمة الله سناني نملك الدنيا ديني انتك كدن تيفدوا من أشرار الظالمين رحمة الله كنكدني نملك الدنيا ديني يا ربنا سكرنا قم جوبي يا لماني رحمة ما كان كديني نملك الدنيا ديني يا ربنا سكرنا قم جوبي يا لماني رحمة ما كان كديني نملك الدنيا ديني يا ربنا سكرنا قم جوبي يا لماني رحمة ما كان كتيني نملك الدنيا ديني يونو بك جلنا أمرين تجلتا بل أنو تربتا بلا نردابتا قفاني دوادي درانو تبايتا كان أبوا يكتا تيوفيكا ولكتا خيري بردابتا واندور تاريتوبتا واندور كم نهكتا وانمريسا وجتا أوفيكتا نوليكتا كن ربي كدتني رحمة الله سناني نملك الدنيا ديني ديني سأولنوك بربي نو فدقاقسو أمنتين دين إسلاما كان متارا فارسو أمنتي نمنا من لبو جالا في التانزو كركو دنيا خراف رهنا ما برارسو كان خالق مخلوق جدو ولترارسو ديني ظلمي دمسي عدلي بياف مقرسو هرابورنا ما ملقسو أمري ربي قلاني رحمة الله سناني نملك الدنيا ديني وانا من دين إسلاما والرهبة تفتاي جري خيري نقدي بيا دنيا راكي قومي رسالة ربي المعنى ما دينكي يارتي بدا فميدا وارتي ملكاي همري ربي بكانكي ديرادو برتي نساني رحمة الله سناني نملك الدنيا ديني زبنا والكتم وانا واجي ربي بيه أماني أمانون درا بنين سوالتي لقها بك جري أماني لقاقي دلو تخيرين جراهي ممارقي قومي أمة سنا ربي وإفنون قهي اجيلي ربي انجرفتي جرم ريساتهم بلاني رحمة الله سناني نملك الدنيا ديني قفني به إفو فجرين ديني قنما برسيسا دنيا ديني يرقما قاري إنما الصلاة والسلام على نبي الرحمة كان نرقاني ساني قلبي سنة دقمان إسان دامسا قبابدو سيادة جيسو ديما ديني والقيت سنما قبرته بلساني رحمة الله سناني نملك الدنيا ديني ونندم في ربي قريتنا ملسي كيس الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا ورمو مسلم ميديا كان كلين سرا وردفو تجرتن بيادداتي تني بكادداتي تني سجنتا فتا وردفو جرتن
akkam naga keessanii isiniin jenna. Alhamdulillah har'as kunoo fedhii rabbiitiin sagantaa fataawaa qabannee dhufnee jirra. Sagantaa kana qopheessee haga xumuraatti haga rabbiin sa'aatii nu qoodetti kan isin wajjin turu an Ahmad Galgaluuti. Deebisaa gaafii keessanii isinii kennuuf kan na biratti argaman ustaaza keenya sheeka keenya Sheek Muhammad Waadooti. Inshaallah akka haga dhuma sagantaatti nu hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Akkasuma peejii keenya kana akka laayik gootanii wanti haarofni guyyaa irraa deemu darsiin haarofti guyyaa irraa deemtu takki kennamtu akka isin bira geettuuf akka laayik gootan isin gaafannaa. Akkasuma sagantaa fataawaa guyyaa har'aa kana gaafiin namni tokko gaafatu nama kumaaf ta'a waan ta'eef akkuma isin dhaqqabe wanni kun facaaftanii hawaasa keenya bal'aa biraan akka geettan kabajaadhaan isin gaafannaa isiniin jenna. Warroonni koomeetii jalatti assalaamu alaykum nuun jechaa jirtanis wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jenna inshaallah. Inshaallah haga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Karaa iimootiin kallattiidhaan bilbiltanii sheeka gaafachuu ni dandeettanii lakkoofsa iimoo achirratti isinii maxxansinee jirra. Plus 2547 dhiifama plus qortanii 254 7 20 25 54 44 jechuudhaan yoo qortanii jettan seefoo gootan iimoon isinii baha. Iimoo saniin dawwaltanii karaa kallattiitiin gaafachuu dandeettanii. Hangasittuu gaafii na bira jirtu sheeka gaafadhaa inshaallah nu hordofaa jechuu. Sheeyni isinaa dhiyeessanii kallattiin gara gaafiitti deebina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan hundatti khayrii wajjin jiraadhaa isiniin jenna. Khayrii wajji oolaa khayrii wajji bulaa isiniin jenna. warra khayri irratti walitti dhufee khayri walitti nagaadatu rabbiin waa taasisu jechaadha. Marhaban bikum ahlan wa sahlan isin jenna. Maashaallah obboleessi keenya tokko waan jedhee du'aayin caatii nyaataa godhan akkamii qeebalamtii jedhee ani immoo ofii kiyya caatii nyaadhu nama du'aayii godhaa caatii naa bitee jedhee yoo caatii biteef ni tahaa jedhee gaafate. Bismillahir Rahmanir Rahim. Obboleessi keenya gaafii bareedduu gaafatteenna. Dura du'aayin tun إنما يتقبل الله من المتقين ورسول ترى ربين جيتشا إسان جان قيبل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يا نبي كنيا عليه الصلاة والسلام قبر ربي ترى نما أصو ربي رتك كاتي والله يا ربي قيار وانا كرنا كنو قبض يدعو قرر كاتي ومسر ربي نساقل جراجي Summaalini akkamiin akkas jennaan isatu rabbi isaa qaalii godhe jennaan rabbi illee waan inni barbaade keessatti qaalii isa godhe jechuudha. Du'aa'iin duuba warroota akkasiitiif qeebalamte jechuudha. Tayyib namoota akkasiitiif yeroo qeebalamtu sharxiin isii hoo namni tokko sii kadhatuudhaaf du'aa'ii sii kadhatuudhaaf sharxiin inni si qabatu tokko illee hin jiru. Caatii naabitii yookaan gartee uffata naabitii yookaan marqaa shuuroo waan akkanaa naa kurfeessi yoosan du'aayii godhaa wanni jedhamu sharxiin akkasii hin barbaachisu. Gubboon barbaachisu jechuudha. Namni tokko guu rabbi namaa kadhatu gubboo takkaan malatti rabbi namaa kadhatu barbaachisa. Bal du'aayiin hundumaa'u ظهر الغيب نبي كان عليه الصلاة والسلام الدعاء بظهر الغيب مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام دعائين أسو أبان قبان قمن قدان أواتم تجي دعائين برباجفتون كنا قرت قبو سر برباده أجبودا دعائي تسينو متي أسو أتي قبان قمن كاسي قدو سنتنو ما ورجاله كنا فو شرطنا كذسون شرط إبات لا جنة. بارك الله فيك. ما شاء الله. obboleessi keenya tokkollee waan inni jedhee gaafate dubartii islaamaa harka fuudhuun akka dhoowwaa ta'e nin beeka. Dubartii kaafiraa hoo yoo harka fuudhaniin tahaa jedhee gaafate. Shukran obboleessi keenya jenna.
waan hin beekne gaafachuun beekumsa. Dubartoonni ja'an isiin dubarti maqaan isii dubarti hunda isiitu jechuudha. Ta kafarte taate ta amante taate dubarti hundinuu maqaan tokko chaa ja'an harree gurri tokko amantii qofa wal dhaba malee wanni harka hin fuudhinaa ja'anii ibsan hundinuu sawa'an bisawa'in hundinuu wal maqixa gartee waan san qaban jechuu waan harka hin fuudhinaa shari'aa waan irraa dhoowwituuf ajnabummaa san magneetti namni waliin harkisu kana sababa kanaaf jecha shari'aan gartee harka fuudhuu dhoowwitee jechuu. Kanaaf ta islaamaa taate ta islaamaa kan ta'in taate hundinuu haraami. Laaluun haraami, harka fuudhuun haraami, wajjiin kophaa deemuun haraami, kophaa mana gartee isiin gartee ka jirtu ka nam tokko biran jirre itti ol seenuun haraami. Ka islaamaatis ta'e ka kiristaanaatis ta'e ajnabi wanni jedhan ajnabiidha jenna baarkalaafi. Maasha Allah obboleessi keenya tokko amma waan jedhe abbaan kiyya hin salaatu yoo isa bakka buufadhee abbaa kiyyan salaanne kana bakka buufadhee nikaa kiyya qeebaltu naan jedhe maatii intalaa irraa ni tahaa jedhee gaafate. Barakallahu fiik obboleessa keenya. Awwalan laa yatawaarasu ahlul millatayni jedhamiin keenya alayhi salaatu wassalaam warri karaa lamaa waliin dhaalu jee oma walirraa hin qabu. Islaamaaf kiristaanni waliin dhaalu abbaa kee yoo inni du'e ati horii isaa dhaaluu hin dandeessu. Maaliif jennaan man taraka salaata faqad kafara jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam namni salaata dhiise kafare jedhe. Kanaafuu naman salaanne osoo inni du'e horii isaa dhaaluun sirratti haraami. Akkasuma inni illeen horii kee dhaaluu hin danda'u. Horii islaamaati horii islaamaa kaafiran dhaalchisan abadan jechuu. Kanaafuu ma walirraan qabdan abbaan kee kaafirri sirraa bikka bu'ee si gartee qeebala jechuu hin danda'u. Simaatuu qeebalataa aslan gartee waan akkanaa kana keessatti namaannaa qeebalimi dubbiin ufumaa qeebalata malee abbaan namaannaa qeebalin jedhan ufumaa qeebalatan fuudha intala takkaa keessatti ebaluni kanaa hidhaa jettee nama ergachuu ni danda'ama. Garuu ammoo qeebaltii keessatti ati beekuu qabda ka qeebalatu si duuba gartee intala sii qeeballe intala bal irraa sii fuune ka jedhan kuni sirrii miti. Ati beekuu qabda waan kana itti hirmaatuu qabda sii kennine afaan warraatirraa dhaga'uu qabda yookaan katabbiidhaan haa ta'u yookaan telefoonaan haa ta'u jechuudha yookaan zaahiraan haa ta'u ka ammoo gartee ebalu gartee intalatiyya sii kenne je'ee jechuudhaan dhaamsa akkasiitiin yookaan siin gahan taate dhaamsi sun sagaleedhaan si gahuu yookaan risaalaadhaan si gahuu itti amantii yoo qabaatte ragaa itti yoo qabaatte namni gariin fa'a gartee khiyaanaa dalaguu jira. Intalatiyya bulu sii kenne je'e fa'a je'e itti si oofuun mala jechuu karaan taaneen. Kanaafuu naa kennitee jechuusa warra sani wal quba qabaachuu qabda. Haala kanaan ifa bilisatti deemuu qabane keenya kun jenna. Barakallahu fiik. Maashaallah. Hello, assalaamu alaikum wa rahmatullah. Hello, assalaamu alaikum. namni online irra jirtu dubbadhu. Hello Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam naga? Naga jira alhamdulillah. Gaafadhu. Gaafin kiyya Sheikh yeroo hedduu ummata arabaa kana wajjin jirra. Uummanni arabaa kun yeroon salaate faa dhufanii oggu hedduu eegan salaatee hangeeffadheefaa dhufanii wajjin salaatuu qabna ammaa si kajanii yeroo hedduu isaa wajjin garagalee salaata. Hukumiin kiyya kun akkam fakkaata? Salaanni kiyya kun irra garagalee salaatuun naaf tahaadha. Deebisaa kee online irra dhaggeeffadhu. Barakallahu fiik obboleessa keenya. Nu waliin salaatu wanni siin je'aniif situ imaama jalaa salaachifteeti lammata gartee imaamummaa ta'e barbaadammoo ta'uun ni mala yookaan akkanumatti jam'aata ta'anii salaatuudhaaf isaan wanni isaan barbaadan jam'aa waan barbaadaniif nama heddummeeffatu waan barbaadaniif sabaabni akka isaan heddummaatuuf kanaaf jecha nu waliin salaati isin jechuun isaanii ni malaate ammoo ni beeyta garuu walumaa galatti waan jennu namni tokko imaama gandaa yoo ta'e
imaamni gandaa kun bikka birootitti salaatee yeroo inni galu gandi isaa kan salaatii yoo ta'e ganda isaa salaachisuu ni danda'a. كما فعل معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكون معاذ دلق يجودان محمد بن الصلاة عليه الصلاة والسلام يرو قال صلاة أمة قرتي إسا صلاة سيجودا صلاة إن أمة صلاة سن إسا سنة لكوامتي ثواب نزيدا سنة لكوامتي كإن مودر النبي محمد ولينا عليه الصلاة والسلام صلاة إسا واجبة لكوامتي يجودا طيب أكسم أمس نمني توكو yeroo gartee salaata jam'aa duraa salaatan jechuudha. Salaata jam'aa yeroo duraa salaatan salaanni jam'aa yeroo duraa dabre nama tokko nama lama nama sadi haga rabbi isaa laaffise aboo ka'ana wajjin salaata jechuu ni danda'a. Maaliif jennaan akka jam'aa ta'e heddummeeffatuuf jecha akka gartee man yatasaddaqu alaa haadhaa jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gurbaa tokko jalaa salaatan salaanni eega jalaa xumurame dhufe nama kana eenyutu irra sadaqata jee rasuulillah. Kana jechuun isa waliin kan dhaabbatee salaata kana gartee inni jam'aa fadlii jam'aadha argatee inni gartee duuba jam'aata kana fadlii jam'aa kana darajaa yookaan sadarkaa jam'aadhaan salaatuun argamu kana qabaatu kana jechuudha. Akka irraa qoodatuuf jecha akkasitti gartee namni tokko ka'ee hojii salaatee jechuudha. Kanuma dura Muhammad walii kanuma gartee duraan nabii keenya wajjin alayhi salaatu wassalaam salaatitu deebi'ee hojii salaate. طيب كوني مال غرزة جنان نما توكو إرس صدقاتو الأبججة إساف جمعاته الأبججة وجي صلاته ندان داما جنة بارك الله فيك. Hordoftoota keenyaa viidiyoo deemuu jiru kana sagantaa deemuu kana jiru kana sheer gochuudhaan invite gochuudhaan itti ol affeeraa namni hedduun haa dhageeffatu beekumsa guddaa darbu jira. Nama online irra jiru qeeballaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, yeroo bira deebi'aa. Sa'aatii nurraa gubuu jira saniif irraa dabarsine. Obboleessi keenya tokko waan jedhee obboleessas taatu obboleetti taatu hin beekne ammoo karaa keessaatiin barreeffamaan dhufe waan jedhee gaafate. Masjida ijaaru moo masaakiina gargaaruu naaf wayyaa kamtu irra naaf caalaa jedhee gaafate. Shukran obboleessa keenya khayriin namatti heddummaаттee yeroo garii tam dura dalayna baga rabbi si laaffisa ammoo namni gariin khayruma dalaguu dhaba khayrii waan dhabamtu ufumaa bikkaa uf dhabe malee nama garii ammoo khayriin itti heddummaatteeti tam dura aansa ja'a waan jennu walumaa galatti masjidni illeen qooda kophaadha qaba. Miskiinni illeen qooda kophaadha qaba. Masaajidni ijaaramuun ganda islaamaa keessatti sunnaami waajiba. Jam'aan achitti dhaabbata jum'aan achitti dhaabbata waan ta'eef jam'aa fi jum'aa waajiba waan ta'eef jam'aa fi jum'aa kana argamsiisuun ganda jam'aa fi jum'aa hin qabne kana keessatti argamsiisu waajiba. Waa kana miskiina illee gartee miskiina haala gartee danda'amu hundaan rakkataa beelawee beelaaf sitti iyyatu ka dheebotee dheebuudhaaf sitti iyyatu gargaaruun dirqama sitti ta'a. Nama beela harkaa qabdu yoo ka bira dabarsu taate gaafatamta osoo inni beelawe siin jedhu osoo inni gartee laafee laafintii irratti agartu jechuu. Walumaa galatti hundinuu haqa isaanii waan qabaniif miskiina gartee dheebodhee fi beelawee jedhee gartee daaree jedhee ka qullaa deemu beelawe jedhee ka beela irraa agartu kasitti dhufe waa itti darbita jechuu. Warroota gartee masaajida hin qabne ammoo masaajida isaanii san ka jam'aa hin qabne jam'aa isaanii san argamsiisuun irra akka yaachisaadha. Maaliif jennaan jam'aa fi jum'aa yoo argame masaakiin illee asitti gargaarama. Hiyyayyiin islaamaa zakaan akka baafu masaajidaa dubbatama miskiina gargaara masaajida keessaa dubbatama. Kanaafuu gartee yoo fursa akkasii argatte masaajida ijaaruun siif khayri. Ganda ammoo masjidni dachaadha ka dorgommiidha yoo ta'e suni faayidaa siif hin qabu jenna. Barakallahu fiik. Maashaallah obboleettiin teenya takka ammoo waan isin jette anaaf abbaa warraa kiyyaa wal lollee jette
inni naaf bilbilee jennaan maaliif naaf bilbiltee maa naaf bilbiltee jedheeni jaartitii yaafiin si bilbilee naan jedhee jennaan waanuma anaa fi si jidduu jiru buusii jedheeni jennaan anin buusu ati buusi naan jedhee anilleen buuse jedheeni nikaan kennani jira jette gaafate. Barakallahu fiik. Buleetii teenya namni tokko meeshaa tokko yoo ergifate isuma galcha jechuudha. Gaafa namni biraa gartee dhufee harka galchuu hin danda'u. Gaafa duraa kan kaasi godhate isa malee ati isan godhanne kamaarii kafalellee isa malee si'ii miti. Kamana si galfatellee isuma ta'uu ni mala. Bikka tokko tokkotti ammoo dubartiilleen kamana nama galfattu nima jira. Haa ta'u garuu amriin nikaa harka isaa jira jechuudha. Harka isaa jira. Osoo rabbiin nikaa kan harka dubartiidhaa kakaa'u taate sila guyyaa kanatti taraa dhibba nama xalaaqanii taraa dhibba ammallee nama deeffachuun ni argama. Maaliif jecha jennaan hedduu dafanii aaruu waan argamuuf yoo aaranillee irran turanii ammoo booyanii aaranii daqiiqaa xiqqashoo boodaa kofla ajaa'ibaa kofluu waan argamuuf jechuudha. Gammachuunis irraan turuu dafee dhufaafi kanaafuu taraa dhibba hiikanii taraa dhibba deeffachuun silaa ni argama. Kanaaf jecha akka shari'aan taphan taane akka bultiin gartee facaatuun taaneef jecha rabbiin hidhaa haada gartee nikaa jedhamuu kana dhiira harka kaa'e jechuudha. Itti obsa, itti ilaala, itti xiinxallaa, itti mari'ata sammuu isaatiin ni mari'ata bira dabartuu saahibban isaatiin manguddoodhaan gaha suutaan bilchinaan haala cimaadhaan gama hiikkaa kanatti deema malee takkitti maan gartee lafaa ol ka'ee siika kaja'u kun yoo diraa gali qimse malee haga sunda gartee namni fayyaa qabu yookaan iyyaaloo kararra deemtu ta duraanuu jidaara jala nama fuutee jidaaruma jalatti nama dhiiftee deemuuf deemtoo taate malee namni tartiiba qabu akkasiin godhu jenna. Barakallahu fiik. Mashallah ustazuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni wallahi irra jirtu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukti gaafadhu. Ustaz intalli musliimaa takka intala kiristaanaa waliin jirti. Fakkeenyaaf ani inshallah kiristaanaa waliin jira. Intalli tun ibadaan dalagurra laaltee isiin garuu islaamummoo islaam ta'uu feeti. Ani sitan islaamisuudhaaf wanta kam waan akkamii dalage yookaan wanta kamiin dalage sitan islaamsuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo islaamaan isiin qaama dhiqachuu qabdi, shaadaa guutuu jechuu qabdi, abooddee isitan shaadaa qabsiisee siniin yoguu ka'ellee waan danda'eerraa isii barsiisuu qabamee an akkamitti akkamii isii islaamsuu danda'a. Amma si wajjin jirti? Ammatiin nabiin jirtu aniitiin laa bakka dalaguu isin foo'ee isin laga jirtan foo'ee jira jechuudha. Gaaffii tokko bicha si hayyamna dhiifama. Gaafadhu hayyama. Isitti ragamu yoo ta'e Okay, ustaazaan gaaffii Nuurul Hudaa keessatti Amiira Gareeti. Amiira Garee ta'eetiin Ramadaana barjaan gaddaa katarii kana akka tasaa osoo ijoollee warra amirtoota kaawwanitti mini keessa Arabaa waliin karaa deemeetiin yeroo ustaaz wanti waadaa seenanii garee kana keessa yeroo seenan waadaa seenanii rabbiif rasuuliin kadhe yoo garee kana keessatti waa balleesse rabbiif rasuuliin natti argu jiraniitiin waadaa seenanii angaruu wata kalleen balleessanii karaa deemee osoo jalatti hin deemin oguu deebi'u garee keessaa na baasanii namaaf tunaata jira ustaaz. Ayyee deebisaa kee ollaan irraa nageeffatu maashaallah. Barakallahu fiikum buleteenya waan jennu gabaabdutti intala islaamessuudhaa fi baay'ee lama siiseenu jirtu tana yoo dandeesse yoo sila onlaayinuma kanarratti fidde asumatti islaaminaa sii qabsiisuu dandeenya. Achi booda ammoo seera shari'aadha isii barsiisuu ni dandeenya nama gooneefi
zabanni qilleensaa katole waan ta'eef laannahu nama akkanaa kana gadhiisuun feenu nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ibiddarraa isa bilisoomse kan nuti silaa da'waa itti goonee as deebisuudhaaf dirqamni islaanurra jiru isiyyuu rabbiin qalbii laaffisee ka gamana deebisuu jiru jechuu sansan si gaafanna as fidii asirra fiduu si qaceelu baatus yeroo ta'e telefoona fudhattee nurra fidda jechuudha yeroo si mijjaawetti halkan ta'e guyyaa ta'e halkan hirriba keessaallee taatu kaaneeti shaadaa qabsiifna waajiba nurra jiru yeroo si mijjaawetti jechuudha karaan banaadha ibiddarra nu bilisoomsuudhaafi haga dandeenye izni rabbii keenyaatiin inshaallah kurfaa wadha sin jenna san sirra haa jiraatu ka itti aanu barumsa sillee akkasumatti jechuma uffata itti fufna jechuudha ka itti aanu ammoo rabbiif rasuula sitti haa argu jechuun rabbi sitti haa argu jechuun ni danda'ama rabbiif rasuuli sitti haa argu hin je'an rabbiif rasuuli sitti haa argu rasuula bira fiduun shirkii je'ama rabbi sitti haa argu yoo waan akkanaa balleessite rabbiin si haa laalu yoo jedhame fa'a malee rasuulli sitti haa argu hin je'an rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam akiramanii jiran du'anii jiran qabri irraa ka'ee dalagaa ta'e rasuulli sirratti hin argu jechuu osoo jiraatilleedha yoo inni nama bira jiraate rasuulleen kun ragaa haa ta'u sitti haa argu jechuun ni danda'ama rasuula namarraa fagoo jiru rasuulli sitti haa argu jechuun sun dogongora shirkii keessa nama naqa kanaafuu kanarraa ta'ubatu barbaachisaadha taani ati baay'ilama kata'e haa ta'u ati baay'ilama nurul hudaa hojii seente saahibban kee hojii seente baay'ilama kheyrii tokko yoo seentan baay'ilama guutuun barbaachisaadha baay'ilama san gartee ahadii walii seenan waan ma'asiyaa hin ta'in jechuudha waan haraam hin ta'in keessatti baay'ilama nama sanii osoo hin ta'in rabbiif jecha guutan jechuudha wa'awfuu bilcahdi inna alcahda kaana mas'uulaa ni gaafatama namni guyyaa qiyaamaa kanaafuu baay'ilama guutaa eega rabbiin jedhe ni guutan jechuu baarakallahu fiik maashaallah halo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذا بوليسكين شيكا أوكي غافي ويتين كبا غافدو غافين كي أنما يرباتنا كيس جرا أسمع كيس تيارا منا فوديتين جرا هاي ماتي يتنر واني إرجولتي دبلمني يروبا يشي أرجو توكوج أسمع nagaa wayituma waliin haasofnu keessatti abaarsa akka malee baay'atti ammas waan jette tokko ammuma tana jette tokko maqaa rabbii guddaatiin waa hunda jettee kakattii ani hin jenne jette ammas uma haasofte kana waa mormii guddatti isii tana yoo ofirraa gadhiise gama rabbiitiin cubbuu ittiin qabaa yookiin maasiyaa ittiin qabaa jechuu isin gaafachuu barbaadeeti. Gorsitee ati? Yeroo dhibballe caalallee itti himee bira taa'ee mannaan jette seetan. Gorsa atti natti himtu kana asiin naqadhee naan jette gurra bitaa kana qabattee asiin naqadhee asiin gadhiisaa naan jette. Deebisaa kee online irra dhageeffadhu. بارك الله فيك بوليس كينيا كتاب شاشا نمني قرين نجيسان إنسا كتابة وايجار صاف جارتي لا زمان درو رابني توري زبانا قطوكو ديما توري اللي قانو رول دارت اللي دوبا هدام نسوان جو نما توكو تجارتي isaa ta akkaan rakkistu ta akkaan cinqii keessu ta ibidda jala qabsiisu jechuudha takattaa'uu dhowwite ofirraa hiikee jennaan maa hiiktee jedhaniin waan jedhe duuba gaafa duraa gartee gaafa isin rakkiftu san rakkoo balaa isinitti buuftu san
irraa yeroo gaafatan abcdha sanii mudite waan jedhe aqilli namaa satrii jaartii ufii hin balleessuu jedhe gaafa inni hiikellee ayyee amma hiikte mee himii jennaani maali wali imrati gayri intalli ammata nama biraati maaltu jaartii namaatirraa yookaan intala nama biraatirraa an takka hiike maaltu isirraa na haasoysiisee jedhe gabaabin hawwanni an jechuu fedhe obboleen keenya yeroo gartee haadha mana keessaniitirraa waa haasoytan yookaan abbaa mana keessaniitirraa waa haasoytan isa qaceelchitanii inni akkasi osoo hin jedhin yookaan si qaceelchitanii isiin akkas osoo hin jedhin namni akkana dalage maaliidha haalli isaa akkamii namni tokko akkana ta'e jettanii nama gartee biroo tokko gootanii akkasitti irraa gaafachutu mala fakkeenyaaf namni sun yoo amma asirratti si dhagaye kagartee waa himuu du'een dhumatu jedhanii nama waa namaa kennuu dhaban malee nama waa namaa himuu dhabanii jedhan hadiisni oromoo akkas jedha nama waa sii kennuu dhabde malee magaalaa tana keessa deemaa ooltee shilingii 10 fa'aan galta homaa dhabde garuu yoo waa himuu taate osoo ati noolii itti kennateen ergatiin fidanii dubbii shaasii godhan jechuudha duba kana waan ta'ee jiruuf jecha haalli isinitti gaafatan akkas haa ta'u jenna gabaabduutti obboleessa keenya naashiza yoo gartee nushuuzummaa intala takkaa sodaattan jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala yoo ol fuudhamiinsa booniinsa qaalii didiinsa isiidhaa sodaattan jechuu naashizaa jechuun ta namarraa ol fufuutu ta boontu ta qaalii hin goone jechuu naam gabaabinaan namni akkas isa mudate haaluma rabbiin jedhe saniin deeman haalli rabbiin jedhe fa'izuuhunna gorsaa jedhe durani gorsa waan akkana kun dhoowwaa kun gorsa kanagaa lolaa osoo hin ta'in arrabsaa osoo hin ta'in funyaaniin dubbata osoo hin ta'in dubbii nagaa dubbii gaarii gorsitaa jechuudha akkasuma yoo gorsanitti dalaguu diddee wahjuruuhunna jedhe yaanii fil madaajic wahjuruunna fil madaajic yeroo hirribaa wajjin hin ciisanii jechuu firaashuma keetiif keessii gargar godhatte walitti hin dabalamtan adabbii jechuu ji'a tokko ta'e ji'a lama ta'e haga isiin sirrooytutti akhirri ji'a afur dabarsuun dhoowwa ji'a afur yoo ka dabru taate adabbiin kee ka wajji ciisuu dhabuudha hiikuu qabdaa yookaan itti deebuun sirra dirqamata طيب تربان توكو الرا دبده تربان لما الرا دبده يو سنين غرفمت سينو غرفمت يو سنين غرفمو باته فضربوهن تماجي غرف هاجي دوب امو غرف في كان ربين كن يوان جده ضربا غير مبرح كلفين بق ايسينه كلفين چفسينه كفونين بق ايسينه جچودا دوا لافتو تغرته لفين چفسينه تفونين ترسابنه تاكاسي داوان جچو yoo sadeen kanaan si adabamte kanaa achitti yoo adabamuu baatte akkuma jirtu sanitti obsita onarra ontuu wayya jetteetuma itti obsita obsuun danda'u ammoo jette ammoo kasruhaa wa kasruhaa xalaaquhaa ofirraa gadhiisuu dandeessaa jechuudha barakallahu fiik. Mashallah. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafa dhugti. Hello. Sidagaw jira gaafa dhug. Dhiifam wajjin gaafii qaba ustaaza keenya. Gaafa dhug. Hayyee ani fatawaa wayii keessatti ijoolleen shamaraa ta biyyaa baatee biyya alaa jirtu yeroo isiin du'aayii kadhattu du'aayiin isii irraa hin qeebalamu jecha fatawaa wayii waan akkasii dhagahee. Hayyee. Masalan wanti an hojjedhu yookiin wanta halaalaa ta'e yookiin wanta haraama of keessaa hin makanne yoo ta'eetiin jedhee rabbi silaa gafuurur rahiimi biyyaa bahuun kiyya anuyyuu akka seera hin taane hin beekaa maali du'aayin tiyya wanta an hojjedhu irratti yoo halaala ta'e gara rabbiitiin yoo deebi'eetiin yoo dalagootanallee dalagaa halaalaa yoo dalagadheetiin jedhe du'aayin tiyya maaf narraan fudhatamne ustaaza keenya. Hayyee deebisaa kee online irraan dhageeffadhu.
shukran obboleetteenya du'aayin duuba akkuma duraan dubbanni dabarsinee jirra nama rabbii isaa sodaaturra akkasi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qeebala nama shartii gartee du'aayiidha guute jechuu du'aayiin ka qeebalamtu waan gartee namtichi hin ariifatiniin jechuudha dacawtu rabbii falam yastagfir lii yoo jedhe hin awwaatamtuuf rabbi kii kadhadhe baranas bara kaanis soomana kaanis kadhadhe soomana hundaa'u warra du'aayii gartee soomana kanaan saammatu jira du'aayii yeroo hundaa'u barbaachiftuudha akkuma yeroo soomana keessa kadhatanii yeroo hundaa'u barbaachiftu sila haa ta'u yeroo shayxaanni cufame waan ta'eef namni akkaan jabeessuun isaanii gaarima jennaa jabeessani garuu yeroo kaan illee ufii irraanfatu hin qaban jenna namtichi an kadhadhe naaf hin awwaanne hogguu jedhe gaafsan isaaf hin awwatamtu akkasumatti yoo waan dilii waan cubbuudha kadhate isaaf hin araaramtu jechuu aanaa muruufa'a anaaf ibaluu gartee adda fageessiifa aanaa isaa baanee وهكذا كسم أمس يوان حرام نياته يجو مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له بمعنى لا يستجاب له نما حرام نياته كحرام دوجيتشو لا دعاء سرهم كيبلم تيجو غرايسا حرام الراغرتي كل سوق به شرطي كانان يو غرتي ورب جبو خنا كديسن تاته دعاء غرتي نما نكيبلمتي اتي معسيا كوبا بيا بهودا يو قباتس nama gartee kophaa biyya bahee taate suni diliin waan kophaati jenna amma gartee yoo rabbi kadhatte yoo gartee seera du'aayiidha kanarratti deemte jechuudha rabbiin abbaa fedhe irraa gabaran isaatirraa ni qeebalaa jenna barakallahu fiik maashaallah obboleessi keenya tokko waan jettee gaafatte obboleettiidha gaafatee gaafii kana zakaan akkamitti kennamaa midhaan irraa moo maallaqa irraa kennamaa takkii bahaa midhaaniif maallaqa irraa illee yoo ta'e mataa nama tokko irraa hagamtu bahuu qabaa jettee gaafatte kun gaafii bal'aadha gaafiin obboleettii keenya gaafatte gaafii bal'aadha midhaan irraa ni bahaa midhaan namni gartee sooratu kan nyaatu qamadii garbuu waan gartee namni nyaatu kanarraa ni baasanii akkasuma qabeenya horii re'ee kanarraa ni baasanii gaala kanarraa ni baasanii gaafii bal'istee gaafatte kuni kitaaba baabu zakaati yaanii gatta'anii baaba zakaa guutuu irratti qara'uu feesa jechuudha kanaaf jecha wani zakaan irra ba'u hedduu kanaaf waan ammatti isiin qabaattee irraa baasuu feete yoo jiraate waan sawaan akkana qabaa waan akkas irraa baasuun barbaadaa waan kana zakaan irraa ni baha jettee gaafachuu barbaaddee irraa khayriidha jenna barakallahu fiik maashaallah obboleettiin teena takkas ammas waan jettee gaafattee nama musliimaa hin ta'iniif yoo sadaqadhee yookaan kennadheef sadaqaan sun ni taatii jettee gaafatte nama musliima hin ta'iniif shukran obboleetteenya نبين كان عليه الصلاة والسلام وانجه لا يأكل طعامك إلا تقي جه نياتك نما ربي صدات مليه نياتني جه يعني تقربا إلى الله يوغا مربي ياتشو برباد ثواب غرتي أرغتشو برباد يجودا غلطة أرغتشو برباد ولدر ربي نما ربي صدات نياتشي سيجتشو طيب أما نما كانوا نياتشو دنديسا نما بيروحو nama birooti illee nyaachisuu ni dandeessa ammoo namni sun warroota diin keessatti siiniin lolle kaafirtoota gartee لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم warroota gartee kaafiraa ka diin keessatti siiniin lolle namni gariin kaafir gariin zamana durgaa darasummaa keessa jirru qaraatii keessa jirru san kaafira tokko jira ka mana ofii darasaadhaaf kennee darasaan keessa bultu jechuun kaafirri garii waan jedhu nuufis qariyaa kennaa nafaqaa kennaa darasaan nu biraa teessu isinuu wayitti agartanii fudhattanii ka jedhu jira kayoo salaanni ga'e kayya abbaa Muhammad salaanni keessa sun ga'e salaati kana maan jedhu jira warroota akkasii tola itti ooluu dandeessa jechuudha tolli kee kun gama haala bareedaa islaaminaadhatti isa yaamuu islaaminaa tanatti isa yaamuu kana calanqisiisa
amma warroonni ati sawaaba itti argattu ka fuula rabbiitti ittiin dhiyaattu mu'mintoota nyaachisuudha jenna barakallahu fiik. Maashaallah obboleettiin teenya takkas waan jettee gaafatte 1,100 fi 13,000 lafa bitadhee jira lafti bitamtee jirti jettee biyyatti bitadhee eega lafti bitamte tun waggaa gahee jira waggaa geettee jirti waggaan irra naannoftee jirti aga bitamte ammas mallaqa 50,000 baankii qaba takki baankii jirti mallaqa kana keessaa zakaa kama baankii jiru ka 50,000 kanarraa baasamoo mallaqa lafaan bite san irraa illee ni baasaa jettee gaafatte. Barakallahu fiik obboleettii teenya lafa duniyaa bitachuu keetii fi rabbiin warra irra bulusaa taasu jenna akkasuma lafa akiraallee bitachuudhaaf yaaddee jirta zakaa itti yaaddee jirta qabsoo godhu jirta qabsoon teelachuu bareeda jenna garuu waan jennu zakaan waan lafa jiru irraa baha jechuu mallaquma kee ka lafa jiru san irraa baha malee ka lafaan bittee lafarra taa'u jiru ka manaan bittee manarra taa'u jiru ka makiinaan bittee makiinarra taa'u jiru ka xayyaaraan bittee xayyaararra sii taa'u jiru suni akkasumatti jirama akkasumatti ta'a sun sanirraa hin baaftu jenna barakallahu fiik. Maashaallah obboleettiin teenya takkas waan isin jettu abbaan manaa koo maarii kiyya naaf kennee anis maarii mallaqa inni naaf kenne san amaanaa nama bira kaa'adhee nama an bira kaa'adhe san jalaa hattuun mallaqa koo fudhattee an mallaqa kana ittiin fayyadamnee abbaa warraa koo irra deebi'ee maarii kiyya naaf kennamoo kanuma duraa santu tahaa jettee gaafatte. Maarii abbaa warraa kenneefi mallaqa kenneef abbaa warraa mallaqa san fuutee nama bira kaa'atte nama isiin kaa'atte nama isiin bira kaa'atte san jalaa hattuun fudhatte haala san gaafatte. طيب بارك الله فيك waan jennu duuba sadaqatul giddi jedhanii jirti sadaqatul giddii keessa siisente malee wanni keetumaa hin shakkini ani maariin fudhanne dhiiroo akkami deebi'ee fudhadhuu jechuu kajeeluun hin ta'u hin kajeelini maaliif jennaan sadaqatul giddii keessa siisente dirqimaan sadaqaa hattuun nama jalaa fudhatte jechuu hattuun warri hattuudha yeroo wanta akkasii jalaa fudhate rabbiin si jalaa lafan balleessu na diyyoomsu jechuu kanaafuu wanni sun keetumaa bikka jabduu sii dhaytee silaa ati amma sitti gartee warqii gurraatiin bitattee yeroo xiqqoo booda gartee na dabbare jettee gurgurtee soo giddaabunaan bittee fixafa yookaa googiraa faan bitattee firra fixa kanaafuu rabbi bikka jabduu ol sii kaaya jechuu kanaafuu bikka jabduu kaayattee hin shakkini bikka bareedduu sii kaaye rabbiin guyyaa qiyaama dachaa godhee rabbiin sii fuudha kanaafuu hin shakkini jenna jechuudha duuba. بارك الله فيك. ما شاء الله. hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hello. نجامون برا يوسف برا نجامي. hello السلام عليكم. طيب سيدعون نديني ردي بداولي. أبولتين تنتكلم مواني سنجتة. dhiironni yeroo salaataa marata isaanii kallacharraa ni fudhachuu qabu waan jedhuun dhagahee shamarranoo yeroo sujuuda bu'an hijaaba isaanii kallacharraa ni fudhatanii addarraa ni fudhatanii jettee gaafatte. Shukran obboleettii teenya dhiirri marata addarraa fudhachuun isarratti waajibaa miti. yoo sujuuda bu'uu dadhabe malee jechuudha yoo funyaan isaa sababa marataa saniif funyaanii fi addi isaa lafa tuquu baatte marata gartee tulleessee gama addaa kanatti gartee guddisee addi isaa funyaan isaa wajjin addi isaa lafa tuquu baatte jechuudha gaafsan yoommoo gooba godhuu baate dabilii kan ta'in naxala wakuma gartee funyaan isaatii fi adda isaa wajjin bikka takka lafa kaa'uu danda'u jechuudha yoo ta'e rakkoo hin qabu jenna oo'aaf jecha qabbanaaf jecha haala kana godhaadhaa turan zamana saabaa keessatti jechuudha yeroo ija baatu yeroo lafa bu'an waccuu isaanii kanarratti ka sujuuda bu'an ta'an akkasuma yeroo gartee qabbanni jabaatullee akkas jechuudha waccuu nama wajjin uffatanii nama wajjin gabbu'e ta'e ka lafa jiru ta'e
وهكذا كانوا مرت لالله جتشورا مرني أدرت مرة أركنا قبو جنة بارك الله فيك. هيا نمتكو كيسمي سنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا السلام عليكم. سدقاو تنجرو. السلام عليكم ورحمة الله. سدقاو ندندينه إن شاء الله رديت دولتا. أما سلام مغربا نورا غفوف ديما. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا ديا دو أكسي غافدو. اوكي أستاذة غافي لمن قبا توكو قف سي هايم كايرا مهم سي تو غافدو كسراكي سورة. اوكي طيب أبار ملك وأبال إلما توكو لكيسي كاي إلمي سون كدوغة تاتي حرام ديني جدامو أبارني وأبارنجيسني أباتو لكيسي في علمي دوغتي ilmi abbaan liqeessee fi ilmi dhoggate garuu hin abaarane abbaan nangeessuu jedha ilmi waan hin qabneef abbaan mindaa qaba nangeessuu jedha inni miidiyoo waan kana addanuu baasaame barakallahu fi galatoom online irra dhageeffadhu deebisa barakallahu fi qobboleeteenya abbaa jechuun kuni akka amma namni salphatti ilaalu kanaa miti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا جي وفيت أنسي دبته يرمى دبته نقبرها جيتي أيو أبو كيسان قالي قد جيتشو جالان في ديتشو أمني ربي نفيت أنسي دبته كن متلا فهمت أمني كن جنة يتشو أيو أبو جنة نمات يو اتكا جيلان يو اتجلة اللي أذهب نمات قباب دو تيجو كان وان تأف دوبا قبيني غرتي أبان اتكني inumaa gartee onni jechuu dhiisi qabeenya isaatu abbaan qabeenyuma ilma saniitu jechuu yoo naa kenni fidi waan kana jeen itti kennuu qaba yoo inni itti kennuu baatee abaare saniifuu ni qabama jechuu ka abbaa harkaa fudhate dhiisi kama ilmi harkaa qabu gaaf tokko gartee nabii keenya alayhi salaatu wassalaam namni tokko abbaa isaa rasuula bira kassase inna abi ijtaaha maali jee abbaan kiyya horii kiyya hundee maanna jalaa balleesse waa takka nan bifnee jeen yoo isaati silaa guddisee furdisee himate waan jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam anta wamaaluka li abiika atii fi horiin keetilleen ka abbaa keetiiti jeen kanaafuu waa takka shokoysuu hin danda'u dubbatuu hin danda'u jechuu makiinaa isaa yoo baasee gurgurate abbaan man isaa yoo gurgurate abbo waan kana namiidha jedhee ka dubbatu taate rabbii guddaa wal dhabe jechuu kanaafuu halaka keessa jirtaa toobadhu as garagalee abbaa kee araarfadhu jeen barakallahu fiik maashaallah hordoftoota sagantaa keenyaa kunoo takka lama jennee eegallee fedhii rabbiitiin haga sa'aatii rabbi nuu murteessee takkee nuu fedhe kunoo irra xumura irra geenne jirra nu bira salaanni magriibaa waan gaheefi osoo isin gaafii gaafattanuu gaafiin bal'aan ka'ee as jirullee oduu jiru adda bahuu keenya gaafilee haga ammaatti gaafatamanii deebisaan itti kenname kana sheer gootanii hawaasa keenya bal'aa biraan akka geettanii kabajaan isin gaafanna inshallah haga xumura sagantaa kanaatti kan isin keessummeessaa ture ani Ahmad Galgaluuti deebisaa gaafii keessanii haala gaariidhaan quubsaadhaan kan isinii kennaa turan sheeka keenya Sheek Muhammad Waadoo Galgaluuti hanga torbaan walitti deebinutti inshallah fayyaa gaarii keessa nu jiraadha soora gaarii horadha inshallah waan isinitti deemu waan adunyaa keessa faca'ee jiru kana cufa irraa rabbiin bilisa nu haa godhu rabbiin nu haa tiksu tika rahmaan keessa jiraadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh har'aa asumaan golaabne ummaa fi abbaa keessanitti tola oolaa gaafii haadha abbaa irraa gaafataniin golaabne har'a keessattuu haadhaaf abbaa keessan jabeeffadhaa isiniin jenna kun dhaamsa kennaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh